hunda sijalain jalisa khararain ummata basa. So why Allah gave power? Allah is giving power to see that whether you follow Allah's commandment or not. This is the test. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Daawwattoota channel SMA2 akkam nagaa fayyaa jecha baga nagaan gara channel deebitan kan immoo haaraa taatanis welcome sinin jecha araga akkuma title video irratti argitanitti waa'ee controversial ta'ee jiru ummata keenya keessatti keessattuu gurbaan Hamza Jabir jaamu waa'ee dajjaal irratti dubbii kakaasee ture yaada inni kannate irratti ulumaaninis irraa yaada isaanii kannatanii ibsanii turan akkuma dur itti ibsaa turanitti jechuudha akka yaada mataa kiyyaatti hadiisa dhibbatti namanuu jee parsantii 80 malee akkasuma saniifus jecha sanii waan dajjaal quraana keessatti dubbatamin jecha info yan dhugamtiitu waan nama sobanii jee turegaa viidiyoo isaa yoo kan laalaa jirtan taate ulamaani keenya tahii kan ulamaani addunyaarraa guutuun manni musliimaa kan ta'e hundi afaan isaanii tokko waa'ee dajjaal kanarratti ulamaata keenya kan dhaggeeffatan taate dhugaa dajjaal quraana keessatti specifically dubbatamuu baatus amma fakkeenyaaf salaatuun quraana keessatti dhuftee jirti. Dajjaal waan quraana keessatti hin dhufiniif ani itti namanuu jee ture beeta. So ittiin amanneefu salaatoo itti namanuu jechuudha. Amma fakkeenyaaf salaata dhuga quraana keessatti dubbatee jira rabbiin. Quraana keessatti haa dubbatu malee akkata salaataaf itti tolfatan quraanni takka takkatti seenimu kamtu seenimu hadiisaatu waddaachuu ichi wada harka khedikatu marami hanga akka harka khedikachuu qabdu marami akka funyaan ka tofatu qabdu kata itti gurra haqatan kan nama barsiisu hadiisa akka saatee kana hunda hadiisatti namanuu jechuudha nama tokkotti ammataa khiyyatti wanniin an ulamaata irraa dhagee حديثنا خون يجو حديث صحيح هذا حديثه فيروس حديث خيسة دبين دجالتون جراجو هماني تراني ما فكين علماء تخيني يوني تي في إسلام يلتي هردفا جراتن تاتي واي خنا قوتو ما قوتو الرائب سني جراني علماء ميك أقابتني يجو وهم دجال خنا الرائب سني تراني إسنيب قلتي علماء نحن قفتين اتأمنني متي علماء الدنيا قوتو ور إسلامات يفتوان اتأمنني وان فقطما qabdu jechuudha ummata islaamaa kan ta'e hunda birattuu tahee Sheekh Adam Tuulaa irra beekumsa qabaatee kan ulamaata dura dhaabbatu ni miti ummata islaamaa kan amantii islaamaa ummata keenya barsiisu bakka afaan fuudhanii waliif fidee antanatti nama sanitti amanu jechuu miti wanti kun waan ulamaonni Oromoo qoftiin itti amantuu miti ulamaata muslimaa kan addunyaarraa guutuutti amanaa jechuudha namnummaan islaamaa ta'e hundi akka dajjaal gama dhumaarra dhufu itti amananii jechuudha sanumaan nutis dirqama keenyatti amanuun amma namni gariin kan beekne isuma faa dhaggeeffatee dhuga jaa maal jaanii kanuma hamzuma kana deeggaruufaa jiraachuu mala annama akkasiitiin immoo deemaa ulamaata keenya beektoota kan isaan olii dhaggeeffadhaa irraa baradhaan jaanii akkasumatti waa hedduutu jira kan quraanni specifically like directly takka lama jee akkasitti addaa hin ibsine kan hadiisni babal'isee nuuf ibsu meeqaantamtu jira saniifuu hadiisni akkasumatti gosa hedduu jira dhugaa kana hunda ulamaani keenya khamtu sahiha khamtu daifa khamtu mali kana hunda isaan adda baasanii nuuf ibsanii jechuudha hundaabu beektotuma keenya yala yaa'uudha tahee akkasii dubbisinitti hin dheeressu anis waa yaaduu mataa khiyyaatiin isiniif ibsa malee mataa khiyyaafuu barattu yookaan hadiisota ulamaatuma keenya yala deemuu ma tokko malee
beekumsaan qabaadhee asirra bee isiniin gorsa waan maal jee dhufu takka illee hin qabani yoo wanni dogongora jiraadhillee an karaa hijaan dhiifamaan isin gaafadha yoo kaneen isin aarsu ta'ellee dhiifama tahee gabaabdumatti viidiyoon ani qabadhee dhihaadhee viidiyoo Dr. Zakir namuugaa namni muslimaa dhiisii kan kiristaanatu Dr. Zakir kan beekne hin jiru akkasumatti gaa inni durobaa muslimtoota akkuma addunyaa irratti yoo prezentii islaamtootaati nama biraallee isa kana yoo morme gaa isa kana ka Dr. Zakir ni morme yoo hayyuu taate sanimmaa waan biraati ta'inni keessa jiru waan biraatiin jaanii jechuudha akkasi viidiyoon kuni Dr. Zakir reactiona video isa kana goona inshallah video waa'ee dajjaalirraa gaafii namni muslimaa gaafate mee walmaan halaallu walmaan video kana daawwannee garramee gaa inshallah nafaana tura asuman video kana hanga dhumaatti akka daawwattaniin isinitti yoo maaliif waan hedduu waan qabatama qabaa waliini namaaf ibsaa jechuudha Dr. Zakir tahee asuman video kana like godhuu hin dagatinaa yoo ati haaroo kan channel kanaaf taatu taate subscribe godhii siin jaa kabajaa waliin tahee akkasuma amma gara video. Well, this is the question that there are various hadith talking about Dajjal, that before Qiyamah Dajjal will come, and why will Dajjal be given the power to control the world? In short, daawwattoota kiyya akkuma walitti dhageenya kanatti gaafii operating teenya Dr. Zakir Naik gaafattee jechuudha. Specifically gaafiin isin gaafatte Dajjal akkamitti maaliif dandeettiin kan namtee fi ummata kontrol godhuudhaan amma fakkeenyaaf gaafa qiyaamaa san asoo qiyaamaan hin ta'in duratti guyyaa Dajjal dhufu sanii jannataan deemaa azaabaan illee deemaa jiran nyaataan deemaa bishaaniin deemaa jiran inni soba hoottaa jannata seenaa jannata hiyya seenaa jiran ammoo fakkiidha malee jannata dhugaa sanii miti jechuudha dandeettiin inni qabu dandeettii sobaati malee dandeettii dhugaa ta'e miti. Maal rabbi ittiin nuffatanuuf waan fidee jecha amma itti hafuufnumee maal jee akka deebisuuf haalaallu jechuudha maaliif akka rabbiin Dajjal fideef yookaan dandeettii kenneef kana haa walumaan daawwannee ilaallu. In short, the answer is Almighty God wants to test us. You will ask me, why did God Almighty give power to the Satan? The Satan is powerful, nothing compared to Allah. Akkuma dhageenya kana ijooniin wattee deemsaa gabaabumatti rabbii guddaan nu fattanuudhaaf kan Dajjal fideef yookaan ergeef jechuudha nu ummata islaamaa kana fattanuudhaaf Dajjal kana gallakkisu yookaan erga rabbiin jechuudha. Delay my punishment. If you delay, I will lay astray the people who follow you. Allah says, I give you respite. You think, okay, I give you respite. You will never be able to lead astray my follower. Those are not my followers, but you can. So similarly, this life, sister, is a test for the hereafter. So Dajjal is another test that will come. And there are many hadiths talking about the coming of the Dajjal before Qiyamah. Why Allah gives power? Gataata khiyyaagama buudaatti naaf godhi ummata si jala deemu kan jechuun ummata amantii teeqa ukkasee gabbaru hunda si jalaayin jallisaa karaaraayin ummata baasaayii jeen egaa dandeettiin qabaadheette deemii asiif hayyame deema akka feete ta'ii jeen jechuudha rabbiin dandeettii qabaattee ummata kiyya kan na gabbaru na jalaa deemsituun waan hin qabneef jecha deemsi fayyame deem jeenii jechuudha. Dajjaalis ammoo fatanaa jireenyaatirraa tokko jechuudha. So why Allah gives power? Allah is giving power to see that whether you follow Allah's commandment or not. This is a test. You know, you ask, why does the teacher? Wanni gabaabduutti baqa wanni rabbiin dandeettii sheexanaaf kenne rabbiin nu laaluu fi nu fatanuu fi waan inni jala akka nuti
yaanu jechuun karaa inni nutti hime sanirra akka nuti yaanu nu laaluu fi nu fattanuu fi kana fide jechuudha. So itti Give me such a difficult question. Difficult question, more difficult the question, and if you answer, the higher is the reward. So here, Allah wants to test who is going to follow me or not. So the power is given to the enemy many times to test you. And more powerful the enemy, the more difficult the test. For example, if you appear for a normal graduation or BA Arts, and you pass, you become a graduate. But when you pass a medical examination, you get doctor, DR in front of your name. Because to pass medicine is more difficult than to pass a normal graduation in arts. So more difficult test, more difficult reward. So same way, maybe Allah wants to give you Jannat al-Firdaus. When it's Jannah passing, Jannat al-Firdaus is a higher grade. So these, Allah is giving all these as a test. So Allah is giving. Amma fakkeenyaaf iskoolatti jechuun fatanaa barsiisonni siif kennan jecha barsiisonni bitanaa amma dhuguma akka nama godhan top 5 question gaafii jajjabduu godhanii gaafii jajjabduu tanarraa kan jarshanan jalaa irra laaftu godhanii jechuudha. So akkuma gaafii irra jabdu sanitti qabxiin yoo gaafii san argatte dachaa gaafii taanii taati jechuudha. Amma fakkeenya sanii godhe yoo huma fatanaa walirra jabduu binnu fidee nutis akkasumatti fatanaa san dabarruuni so'aaballee arkannaa jechuudha. So akkasi akkuma fatanaa duniyaa tanarraati jechuudha tunilleen. So power for all his followers, even if they come across a powerful enemy, yet they'll be steadfast and they'll pass the test. Hope that answers the question. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. yooni ma fakkeenya yooni fi dandeettii yoo xilaata keenya kennamte fatanaan irra jabaatti jechuudha. Yoo waan nuti barbaannu san qabaatte amma fakkeenya nama furadhuume yoo namni tokko ni jiraame nama ati qasla qalbii keessatti hin feene tokko yoo waan ati itti haajamtu tokko qabaatte namni san qabaate nama san maqaa jibbinsa keessan mokkootti chisiisiteetuma fedhii ta'e yookaan immoo waa haajaa mataa keetiitiif jecha nama san jala dhiyaattaa jechuudha. Saniifuu amma dajjaalas xilaata keenya xilaatni keenya kuni power qabaa power rabbiin kanneef kanarratti fakkeenyaaf nu akkasitti dadhabee bishaan barbaadu gaaddisa barbaadu jannata saniin dhufe nyaata nuti barbaadnu saniin dhufe maal gooniree gosan nuti nyaata saniin nyaatuma dhugaa seenee garagaala jannata ni deemuu sanis kanuma dhugaa seenee garagaala. Saniifuu kasan hunda irraa obsee lakkee kun dhugaa miti sobaa je'ee irra qote yookaan booda irraa deebi'ee jechuudha. Sanfatanaa dabra jechuudha. Ammoo dhuga jee itti daayibu godhee seenuu fatanaa kufee jechuudha. So akkasi fatanaa haala jiruuti jechuudha kun hundinuu. Amma fakkeenyaaf high school yoo dabarte diploma keessa kan nan dhugaa. Ammoo yoo amma medical schoolii deemte diploma degree yoo fudhatte jechuudha. Waan medisinii waan barattuuf oguu fatanaa ta'e hunda dabartee siif kennanii jechuudha. Digirii ta'e sanarratti doktora baluu jaanii siif kaayanii jechuudha. Akkasitti sadarkaa akkuma barumsa addunyaatti sadarkaa qabutti innis sadarkaa qabaa jechuudha. Walirra xiqqaa guddaa qaba waan ati daleetu murteessa. Akkasii viidiyoon asirra dhaabbata. Wanni ijoon dajjaal dhufuun isaa waan arra baatee miti. Waan arra Hamzaa Jaabirraa dhageenyee miti. Wahuma dururraa anga akka mataa kiyya wahuma dururraa sheekonni keenya ulamaa'onni keenya waa'ee dajjaal kanarraa nu gorsaa turanitti duruma beeknaa jechuudha. Waan inni arraa immoo ani furadhu jedhee mataan warri soof yookaan controversial ummata keenya keessa taapikiin hin taane fidee ummata keenya mataa oowwisuunii fi miti. Ani hundumaafuu akka yaadama ta'ee waan inni juutan hin furadhu. Sanammaa fudhattanii fudhachuu baattanii namu yaadama ta'e isaa jala deema. Maaliif akkuma inni ani
persentii 80 malee bara dhibbatti hadiisa guututti fudhadhu itti nama nuujee yaada mataa feetti deemuu danda'a jechuudha. Akkasii gaa hordoftoota xiyyaa mee gaa waan isinoo na waliin dhaggeeffatanii akka walaaltanii garta waa sheekkootuma keenya walumaata keenya qofaa miti. Waan Dr. Zakir Joo kana mee maal jettanii irraa fudhattanii tan ulumaanni keenya juu dhugaadhamoo tan Hamzaa Sheekh Jaabir juutu dhugeettanii yaaddamee yaada keessan jalatti naa barreessa inshaallah. Video isinitti dheeressu asumattiin isirraa gabaabsa akkasii inshallah. Please subscribe godhaa channel kanatti hanga video biraatiin walitti deebinutti. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.